batee jiru sana ofirraa muree gale waan ta'eef amma suni maqaa sana hin guutu jecha. Kanaafuu imaanaan amma jirtu kaayyoon irbuun ganamaa kan harka jirtu abaa'oo woboo bira jirti jechuudha. Imaanaan ganama kaayyoon ganama itti kaawweffate dhaabni suni ittiin lafa kaawwate suni harka eenyu jirti? Harka abaa'oo woboo jirti jechaadha. Maaliif maqaan sunis ni guutaa jechaadha. Abaa'oo fi woboo military and political kan walitti qabatee warri sochoosaa jiru qabsoo kana oofaa jiru galma kana sutu hin sharafin bakkaan geenya jedhee han dhiibaa jiru anitti wareegamaa jiru isa kanadhaa jechaadha. Jarri Finfinnee jiran kun dhugaadha gootota guddaati keessa jira. Akka Abdii Raggaasaa fa'a, Mikaa'el Booran fa'a, jajjaboo Dr. Gadaa Gabbisaa fa'a nama jajjabooti keessa jira. Agartee keessa jiru sanas immoo agartee dhiibanii hanga dandeettii isaanii dhiibanii dhufaniiru disqualify kagoone yookaan immoo wanni kagoone miti. Abaa'ooboon akkasitti hin hubatu. Ammoo karaan itti adeemame suni sirrii miti ofii isaaniifuu jireenya dhuunfaa isaaniidhaafuu balaa keessa isaan galcheera uummata Oromoo dhiisiiti kaayyoo sana bakkaan ga'uu dhiisiiti isaaniifaafuu riskii keessa galanii political calculationii hin taane keessa of galchanii jenneeti amannaa jecha. Kanaafuu amma egaa karaa filannoo inni jedhamu of hin gowwoomsinaa hin jiru. Nuti akkasitti of hin gowwoomsinu jecha akka mararfataa abaa'oo woboo tokkotti karaan tokkiteen jirtu Abiyyi mataansaa masaraa ani inni ijaarrate waggaa 50 waggaa umrii isaa guutuu keessa jiraachuuf ijaarrate malee abaa'oo woboo kan kafaa'oodhaaf dabarsee kennee filmaataan kennee beeta mangistii keessatti galchuudhaaf miti jechuudha. Ifaaf ifa jechuudha. Isaanuu hirmaachuu hin danda'anii jecha. Karaa filmaataa gaaffii uummata Oromoo deebisaa warri Finfinnee inni jedhamu suni keessaa muradhaa garaa muradhaa keessaa bayaa ofii waliin gowwoomsine. Kanaafuu karaanti jirtu alaabaanis kaayyoonis kan ittiin bakka ga'u kaayyoon Oromoo uummanni Oromoo galmaan itti ga'u nageenya waaraa itti argatu Oromiyaan walaba taatee iggitii itti gochuu iggitii jechuu beektu iggitii itti gochuun no compromise in any direction of the border of Oromia jechuudha. Karaa fedheenu haa ta'u Oromiyaa sararamte daangaan ishee beekamte agartee ijaarratanii jiraachuudha. Kun immoo murtii eenyuutiin ta'a? Ummatichi dura yoo bilisa bahee achi boodarratti mariisifame eenyu duukaa jiraatta? Maal sii wayya jedhamee erga agartee hireen itti kennamee fi booda yookaan immoo mirgisaa hibamee fi booda lakki garanni murteeffatetti lakki ani biyya bataa kun kophaa kotti jiraadha daangaa koo kabachiifadhe lakki ani bu'aa kun naaf hin qabu Amaara duukaa walitti na buusa Tigree duukaa walitti na buusa yookaan immoo gosoota biraa duukaa walitti na buusa Itoophiyaa makana agartee supheetiin waliin jiraadhaa yoo jedhee ummatichi agartee wanni godhesi hiree kana argachuu qaba uummanni Oromoo. Kanaaf qabsaa'aa jecha. Kana gochuuf immoo maal gochuu qaba? Bakka sanarraa sirna impaayeraa kana bakka sanarraa buqqisuu qabda. Eenyuun OPDO bakka sanarraa caasaa impaayeraa waggaa 160 nurra turte sana diiguu qabaa jecha. Maaliif suphituu piroojeektii impaayera Itoophiyaan kun piroojeektii Minilik bakkaan hin geenye kana bakka ga'uudhaaf warri suphaa deemanii waan ta'eef sana diiguu dirqama ta'aa jecha. Itoophiyaan piroojeektiidha. Kana beekuu qabdan. Piroojeektii eenyu? Minilik eegale. Piroojeektiin kun maali? Amantii tokko, afaan tokko, biyya tokko, aadaa tokko ka jedhuun sabni guutuun ishee liqinfamee sabaaf sablammoonni liqinfamanii afaan Amaariffaa amantii tokkoon gudunfamanii jiraachuu ta'u waan neeshinii ta'uu qabu kan jedhudha ture jechaadha. Akkasittiin deebisan jedhu piroojeektii sunituu bakka hin ga'iin hafe Abiyyi immoo kana bakkaan galmahan jedhu bakkaan nangayaa jedheeti akkasitti dhiibaa jira jecha. Suni bakka sanarraa diigamuu qabaa jecha. Yoo kun hin taane
kaayyoon Oromoo bakka hin ga'u jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti yaa obboleessa koo yoo haasone hedduu irraa haasa'uu dandeenya. Warri kaanis haasa'anii ani har'a agartee poolitikaasiin barsiisuudhaafin as keessa seene miti yaaduma qooddachuudhaafan seene karaan jirtu karaan tokkiteen qofa uummanni Oromoo waraana isaa biraa dhaabbatu nageenya waaraa hin argata. Biyya isaarratti abbaa biyyaa ni ta'a mootummaa akka fedhee isaatti filatee eenyu naaf ta'a jedhee nama jabaa keessaa filatee hawaasa keessa ka jiru ka makaa hin qabne ka udaaniin of hin laagde ka yakka adda addaatiin of hin laagde dhiifama jechoota koofi maaliif jennaan udaan ogguun jedhu warra yakka adda addaa dhiigni isaanii dhiiga Oromootiin agartee makame hedduu jira jechaadha. Yoo qawweetiin ajjeesuu baatanii afaan kanaan agartee tokkummaa Oromoo diiguutiin karaa adda addaatiin agartee warra miidhe hedduu jira jecha suni of keessaa calalee kanatti na hoogganaa kuni mootummaa naaf haa ta'u jedhee uummanni Oromoo yoo filate sanatti isa bushaa jecha agarra. Akkas ta'uudhaaf immoo dura bilisoomuu qabaa jechuudha. Akkasii galatoomii kanuma jechuun barbaade qoleessa. Tole galatoomii nama lama sadiitti haasa'aa jirra. Abdulaziz. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jirra kun galatoomii mutaa dhugaa ulfaadhu. Anaaf rakkoon qabu garuu hawaasni maan as jala jiru si hubannaan. Anaaf rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Yaada bareeda namni itti dalagu yoo jiraate waan itti dalaganii nama itti dalaguutti hin jirre malee. Garuu bara abaa'oo boo Itoophiyaatti amanaame. Ammoo akkami anatti dogoggoree mutaa. Gaafii an gaafatu barbaade gaafatte walabummaaf lola moo bilisummaaf lola mee bakkeessan naa gaafadhu leeman. Mutaa. Yaa dhaga'ee barre jechuun ani amma qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti takka adda bilisummaa Oromoo agartee Itoophiyaa matanaayyuu isin maanuu teenna Itoophiyaa tana sabaaf sablammoota kana tokko goonetiin bulchinaa jecha ka jedhu qaba. Sambooda gaafriin lamii yoo dhufee agartee tarii filannoo wayii dhufee hawaasni agartee fincila wayii kaasee nuti kophaa jiraachuu dandeenya jedhe sambooda sagalee hawaasatiin wanni ta'amu ta'aa jedha ka jedhutti amana. Abaa'oo boo akkasitti amanamoo akkamii mutaa? Nan dhaggeeffanne kanuman si hime baranii duraan dursee bilisoomuu qaba uummanni Oromoo duraan dursee sirna impaayera waggaa dheeraa kana agartee uummata Oromoo irratti uummata Oromoo osoo hin jedhin biyyi sun guutumatti abaa'oo boo jala galuu qabdiidhaa mire. Duraan dursee Oromiyaan guutuutti caasaan OPDO diigamee harka waraanaa abaa'oo isaaf lole waggaa meeqa guutuu lole kaayyoo kanaaf suni duraan dursee yoo xiqqaate hanga waggaa lamaatti agartee uummanni keenya nageenyaan tasgabbaa'ee jiraachuu qaba. Achi boodan inni mari'atee marii sana keessa seenee agartee carraa yookaan immoo mirga murteeffannaa ani hiree miti hireen lotoriidha. Hiree murteeffannaa hin jedhamu. Hiree jechuun akka lotoriiti. Lotorii miti nuti wanni gonu mirga keenya murteeffanna jechaadha. Mirga keenya. Amma hoo maal jedhameetiin of dura deemaa jira. Itoophiyaan deemaa ramoo Oromiyaa qofaaf deemaa jira. Achi booda haasona nuti. Duraan dursinee nuti duraan dursinee bilisoomuu barbaanna. Duraan dursinee uummanni keenya haa bilisoomu. Ila mutaa. Wabaa'oo waboo bosona seenee ka amma lolaa jiruu fi walabummaaf moo bilisummaaf sana addan baasne. Sana osoo addan baasin bosona seenee lolaa jira moo tokkichatti noo dhaabadhu ka walabummaa jedhi yookiin bilisummaa jedhi. Ati garaagarummaa walabummaa fi bilisummaa
adda beektee adda baaftee hin beektu. Ayyee No, no, kamiif lolaa jira siin jedhee barani garaagarummaa. tole siifani makoy. Siifani maayyee tole rakkoon qabu. Ilaa bilisummaa jechuun walabummaa jechuu miti. Walabummaa kan jedhamu gaafa waliigala agartee daangaa kee sararattee biyya mataa kee ijaarrattee mootummaa qofaa kee Sanii ijaarrattee qabaa woboo amma maaliif lolaa jira jennee si gaafanne sanii hiika hin beeynaa. Please ega Hiikaa barni beeynaa. erga na gaafattee No, no, hiikaa isaa sin gaafanne bar hiikaa miti kasi gaafanne abaa woboo bosona seenee ka amma lolaa jiruu fi walabummaaf immoo si bilisummaa. qofaaf miti bar deebii kana gun deebisu nama dhaggeeffataa jiruti waan jiruu fi sunis achirraan Ayye. qulqullaa'ee akka deemu waan Akkas, barbaadu. okay, okay. Gaariidha. Adeemsa. Ayyee dhiifama. Kanaafuu namni hin hubanne jira. Ati hubatteeta ta'uu ni mala. Namni kaan immoo garaagarummaa isaa hin beeku. Kanaafuu alaabaa adda bilisummaa Oromoo addunyaa irratti gaafa agartee mirmirfattu galmeessitee agartee Afrikaa keessatti biyya 55ffaa taatee yogguu galmooftu suni walabummaadha jedhama jechaadha. Bilisummaan immoo garaa jechaadha. Ati wanni kee gartee gabroomsaa kee jalaa bahu garuu biyya mataa kee hin ijaarranne mootummaa mataa kee hin ijaarranne bilisoomteetta economically karaa adda addaatiin psychologically inni bilisoomteetta kasi cunqursuun jiru yeroo itti mari'attu ni qabda organization abbaa fedhe ijaarrachuu ni dandeessa. Mirga kasii keessatti qabaattaa jechaadha bilisummaa keessatti. Kanaafuu amma nuti qabsaa jirru duraan dursine gara bilisummaatti. Bilisummaatti gartee ogguu argannu sana booda kaayyoo isa hafe sanaaf isa walabummaa sanaaf kaayyicha duraa sana uummata keenya waliin taaneeti sanaan bakka geenya jechaadha. Amma gaabaa ooboon maaliif qabsaa isa jettu walabummaa Oromiyaaf qabsaawa. Duraanis kaasee har'as ani itti jiru walabummaa Oromoofi. Ammoo ofiisaa hin murteessu waraanni hawaasaaf hin murteessu. Gaafa bilisoome achi booda murtee uummata wajjiniin murteeffateeti gara walabummaa sanatti ce'aa jechaadha. Amma garuu inni qabsaa jiru walabummaaf qabsaa. Kana miti adatti barbaadde. Galatoomi.